hollata na kukkufaasisa ol keega taa'u na rakkisa. Makki tu qabsoo jedha malee saaliyaan maa garuma itti hirkattu barbaaddi dawaa dhukkubni kee salphaadha kanaaf saaliyaa hin argatta. Ana walii isin fidan. Barkama maakis gizeenii fi nagare moornach na sharafa bar doktor koflaami bar dubbin koflan taatu. Yoo saaliyaa argitu moo yoo makki argitu irraa fuudha daantichita. Yoon maakii agare moorna jabaata saaliyaas gaa akkasuma agartee na ciccitaa amma kana na godhu laala agartee gizeen waa'ee isaanii dubbadhu. Kun dhukkuba labanaati. Intin fiqirii bal'aa jedhan sani. Jaadba harkachuun danda'u maslaa maakii kam jette maakii yonaaf wanta goote gaanii kun ilma Oromooti. Ati nama Oromoo tanaa jecha waggaa 26 barate. Jaha miidhaggi torba. Oo 27. 27. Wammoo oduu ati jirtu ilmi Oromoo tokko yoo du'e akkami seenaa keessatti silaa. Seenaan na gaafata. Duboo. Homaa nama jaalata argachuu fi ulaagaan ittiin si dhoowwu hin jiru. Manguddoo argadhu. Makkillee yoo taate ilmootiyyaa saaliyaallee yoo taate soddaatidha. Homaa rakkoon tokko hin jiru. Ana kaama duraas manguddoo tana si argeetiin jira beeytaa carraanii fi ani qabu dhukkubsadhee du'uu eegan ta'in carraa isaan argachuu ananiin dhabee. Ana siifixa manguddoo ergadhu. Mee yoomitti bakka tarotti naa qabdamoo akkami silaa? Harkaan deemi ka gabbara. Haa gabbara asirrattiin harkaan deemamoo akkamiin godhu? Akka warra si jalatti qabu yoo barbaadde asumarratti harkaan deemta musinnaan beekte bika Itoophiyaa tokko Afrikaa jirra. Oo isan Afrika jirtanii? Biyya Afrikaa kanatti musinnaa malee wanti socho'u hin jiru. Akka biyya faranjii dimokiraasii minaaminiin hin jiru. Saaliyaa yoo taate immoo saaliyaa warra soddaati soddaan sodaadha. Ijoollee shanan gibeetitti si erga manguddoo warra shanan gibeetti si erga saaliyaalleen teennuma. Makiin immoo moor tiyya rakkoon hin jiru intala tiyya ta'an gafaati. Atummaan kiishni ta'e wayyaa taanan. Saaliyaanis ka yeroo hunda jaarsa naa barbaadi jaarsa naa harkisiin jettee wanti rakkituuf jecha kunoo jaarsi harkame beeyta ammaan saaliyaarraa silaamaa akumaan irra fadha. Yoon dhabe immoo saaliyaanuu ni taati. Makii tana mootuu beekika asiin abbaan nama biyya chaayinaatti baratee warri argate mootuu harargeedha. Amma jimaa Abu Bismar jimaa Odaay kana manguddoo araddaa isaanii geessitee asitti nama waggaa 27 barate aslii gabbartee hin dandeettare baasisitti hin baay'atu. Rakkoon qabuun waan naannoo taraanummaan fayyuudhaami wanni inni nan ka'u maaliif naa jiraatti agartee qabeenya ijaanii jiraachuuf hime. Ajaa'iba kun nama beeku natti fakkaata nama kana sodaadhee gad darbuu ofirraa warri koomentii waan jettan. Wallaahi namni kun nama ansirna sirriitti dhiyaatu akkaawuntii jijjiiratee dhufe. Maal jetta warri koomentii? Bishakki gara. Ijoolleen jala kana. Ummata koomentii eenyuun? An TikTokii zaman makanaan banadde Dr. Gizeen banadde ammaas viidiyoo mateetii fi tamaakiin naa fidda malee waan biraa natti hin fidu. Kaliif hojii ergeera bar. Eenyu buuse? Obsaa reeti ijoollee. Obsaa kam? Obsaa kami? Obsaa deebi. Obsaadha? Obsaaree bootii bar gurbaan kun amma dura asli dhaqiinaan jeeti wallaahi laazim jechu gabbaran akkannee maakii intala ani maakii nafuusisinaan jee maakiin abbaa qabdii yoo karaa guuttee dhufte malee akkanatti nama kabajaa duran dhaquun jee wallaahi amma takko ta'e moo akkana dura faamii welcome bro
waggaa tokko dura moo waggaa takka cinaa dura akkas wallaahi laazim sii dhugaati. Mucaan asuma hidhamantan jira gaaf takka sitti himee ture gaaf takka gastii irratti haasofnee turre bara sitti dabalee moo kana sitti himeen ture bara. Akkasitti gabbara sittiin kanna ani intala aslumaa kannata malee namni biraa hin kannatu hin jeeni wallaahi isuma dhugaati. Har'a mistirri isaa bahuudhaaf har'a guyyaan isaa guutame gabbara nakkannee wallaahi laazim namaan itti dubbatu dhabee gabbara maallaqa isaa irraa deebisee fi natti hin dubbatin jeen. Mucaan doktora ammas doktora mucaan narsingiidha. So nama jabaati nama naamusa qabu. Odoon doktora asli eessatti hin argine beektaa tiktaak irra wal barree masjiidatti hin arge. Naa salaatu masjiida dhaqee masjiida wal agarre. Akkanumatti hin beeka boobsaadhaati khaliifii waliin jenne. Masjiida wal agarre. So nama ibaadaa qabu ta'uu isaatiin arge jechuudha nama gaariidha jechuudha. So gudunfaan fida gudunfaan irraa hiiki nama gaariidha wallaahi laazim. Namaan anfaarse gaatti nimin. An bakka dhugaatti hin arge bakka masjiidatti hin arge namaan masjiidatti arge nama gaarii ta'uu isaatiin beekan. Digalee. Akkasana warra gaafannaka. Obsa nama beeku nama jaaladhu baay'ee kabaju. No doktor dubbiin tun dubbii siiriyeesiiti doktor ammaan ilaan gaafaan khaliifatti himee fi as jidduu mataan na dhukkubaa ol ka'ee gattaa'u ciisuu malee taa'uu hin danda'u doktor udduudhaan. Warabbal kaabee rumaa dhugoo bara keessaa qaamaan na bira dhufee natti himee bara. Hin beeku barani waan akka soba miidiyaatiif kadhatan. Wallaahi laazim qaamaan dhufee natti himee afaaniin. Wallaahi rakkoon hin jiru warra gaafadha lakkoofsa ummaa isiitiif abbaa isii qaba itti dabalee manguddoon akkanatti dhufte maal jettan jiraan inni ofara bileem gaafadha isin deebisa. Obsaan haa ta'u walii bakka doktara Asli wajjin guruppii goone cinaa soina asitti miti asin lafa mannu qabi. Asitti dila tokko jira. Akkatti yoo fuute suuree mataan baafadha yoo jira. Bakki akkatti nu warqa utaaluu mala abbaafummaa isii dubbisee isinitti himu. Akkas keessaan haasofin adiis wallaahi dhugaa isaatti keessaan haasofin obsa. Si jecha akkaawuntiin feesbuuk irratti tiktaak irra mul'achuun hin barbaanne kan hin deaktiveet godhe lakkoofsi tokko barreessee kan inni quudinnaan asiin dhufe. Akkasii haqa kee hayni kee ba'ee jira bagaa irra dhuftee himattee galatoon. Akkana kija gaafuma rabbi ba'ee ba'a rabbiin bagaa akka kija naa baase agartee. Wallaahi baga rabbi akka kee baase. Ajaa'iba rabbi. Akkasii doktoraan illee waan biraata akka jira du'aa naa godhi rabbi si yaalaa bisu jedhi. Rabbi si yaabil keessa si lamaan keessanuu wallaahi waan isin yaaddanii miti waan isin yaadee rabbi isin haa ta'u bolee bakkii baay'ee isin jaaladhu. Rabbi isin haa milkeessu inshaallah. Akkasii amiin assalaamu alaikum. Obsa. Naa dawwala. Yoo khaliifa bakka asiif hin dawwala. Ayyee. Doktora duuta akka galatoon bakka enjoy godhe siif dawwala. Ayyee tola. Ama warri waan jedha kana. Warri makii waan naan jedha dhiro. Itti mama. Itti mee isinii hima obboleewwan kiyya qaqqaaliif gaggaarii. By the way an diyaasbora baalasalxanii hojii walitti bu'uun jaaladhu. Hin ta'u leencoo atillee qalbiin ati jirti. Hin ta'u jedhaman as jara. Mucayyoon haadha abbaa qabdi itti himne deebii isinii deebifna. No jettii Doktor Mudee. Doktor Mudee jirta? Fayyaa koppilinkii gora. Doktora keessaniin bakka dhalatte jedha guyyaa dhalootati. Happy birthday to you. Ol na suuqii doktora keenyaa jedha tokko